Sena me rukuta haraboro kana akana aldabra haraboro albuta sena gabo malta tansa sena ega olkuta haraboro Fesuma guru to olmada bersani bete aldabra Fesuma sena Oldabra dafaga turu findemu deeguma tak yokin deeg kalama yokan bayete olsena lal makinan indabatu namla makofa warbanna guutanne jira deemu fidemna guutanne diredawa harar finfinne harabole demna gabo finfinne yaw jira amanta na beete harabole bole sena guutamte jirti olkuta kandire dawa fedus habale fedus ni geesina abo sena ol sena asallalle ni geesina jimmalle ni geesina nakamtelle olkuta ayega amma wa makalen tein bikabira hunda sin geesina abo bika hunda amanta naga tamsa kamna arantana hayyicha keenya goota keenya jeena keenya onne keenya akkasumattis director Oromiyaa Media Network obbo Johar Muhammad asitti meetingii qabna isaa hojii walgahii qabna karaa isaa deemu jirra Calgary Canada Calgary magaalaa Calgary achitti deemu jirra deeggarsa OMN'if akkasumas jeenya keenya tokkicha keenya leenca keenya jajjabeessuudhaaf deemu jirra kunoo gaa achitti yaa'u jirra kunoo qeerroon dila kana hin hafne gaaboo qeerroon laal bitaa mirgaan na irtu guutamtee makiinaa na duraanis na cinaanis hedduutu jira akkasitti gaa kunoo gara Calgary deemutti jirra tokkicha keenya cinaa dhaabbachuudhaaf jajjabeessuudhaaf akkasi karaa deemu jirra Oromoo hundi bakka jirtanitti jajjabaadha tokkummaa Oromoo waa hunda ol diinni tokkummaa keenya jidduu seenee akka tokkummaa keenya hin miine bakka jirtanitti tokkummaa keessan jabeessaa Oromummaa qofa jabeessinu waan biraatii miti haadha Oromummaa kana qaxxullatti qabannee gartee akka daranuu dagaagu tokkummaan keenya haa jabaattu akka saagoonu jabaadha bakka jirtanii nutis wooma Oromoo TV deemu jirra akkasi gaa'ee kunoo laal gaa leenca meeqaatu jiran seetan kunoo na dura laal akkasitti deemu jirra kunoo laal obbo Ali Gobbaa Jeylaan gaarii nama geessite albaartaa keessatti hadhaan tanaa isin hin jaa gatinaa sammuu keessa qabadha itti fufumee haasa'e Ali daamsaa yoo qabaattillee jechumaan daandiin hundi hadhaan tana kalgaarii nama geessite isin hin jedha leenca keenya Jawaar Muhammad bira yaa dhaabbanna ija keenya Jawaar Muhammad deeggarsa bakka cufaa hunda cufa keessaa qaba biyyoota addunyaa tana keessa namni Jawaar hin deeggarre hin jiru namni Jawaar dura dhaabbatu diina Oromootitti beeyna nama dalagu nama argitee ilmaan Oromoo jabansiise yoomiifuyyuu bakka jirtanii argitee hin gartanii nuti amma bakkeen nu jiru magaalaa xiqqoo Kanaadaa keessa ho'i jirti nama torba qofaan jiraannaa magaalaa tana keessa torban kun asoo hin hafne sababa Jawaar Muhammad deeggarsa OMN kennuudhaaf kunoo dhiyaannee namoota hedduu ka kiiloomeetirii 500 ol deemanii nu wajjin deemantu jira kanaafuuyyuu bakka jirtaniin Jawaar jabeessuun qabsoo ummata Oromoo jabeessuudha akka jabaattanii bira dhaabbattan diinni Jawaar Muhammad yoomuyyuu haa hin cabuuf taa'a bira dhaabbannaa Jawaar Muhammad jabeenni keetii si deeggarraa waa takka abduu wajjin deebinii jabaadhu siin jenna asirratti waa'ee Atlaantaa Joorjiyaa irratti illee jaarmayyenni Oromoo irra deebinee ka isiniif himnu afaan tokko tayaa isin afaan tokko taanaan akkatti isin cinaa dhaabbanna bakka barbaaddanitti waan barbaaddaniin bakka isin nu yaamtanitti isin cinaa dhaabbanna aga lubbuu teenyaan baatutti afaanuma tokko dubbadhaa isin akkanuma isinitti dhaabmadhaa yaa an gaafii takkaan isinii qaba sillachuurraa naaf deebiftanii gaafiin nan qabu
Jawar Mohammed an akka khiyyaatti national hero kan qabdu Oromoon Jawar Mohammed Baqqala Garbaa Taaddasaa Birruu Elemoo Qilxuu ummanni kun ummata Oromoon gartee waa takka shakkii irraa hin qabne keessaa Jawar Mohammed amma nu keessatti Jawar Mohammed jechuun akka malee jaalatama Oromoon takka gartee irratti waliin galle irratti hin jirtu jaalalli hawaasni maaliif isa kanaaf akka jaalala qabaataa gaafitiyyaaf namni Jawar Mohammed sahabatu sinjera wanni Jawar Mohammed jaalatanii fi dalagaa isaatu isa jaalachise nuti Jawar Mohammed biyyatti mbeen okin furuma wajjin dhalane takkan qabnu laakiin dalagaa inni ummata Oromootiif dalagee fi saniif isa jaalanna hundi keenya jechuudha dalagaa isaatu isa jaalachise malee wanni kophatti waan godhe takka hin jiru hundi isaanii akka Jawar Mohammed dalaynaa wanni addaan gargar nu baasu hin jiru jechuudha isaan illee akkasii jaalachuu dandeenya ammas ni jaalanna warra dalagullee akka Jawaritti dalaynaan hunda keessaniyyuu akka isaatti isin jaalanna akka isaatti bakka nu yaamtanitti isin jala hawwaanna dalagaan garsiisaa inni ni dalagee warritti hinaaf ammoo dachiin isin jala haa citu wanti jaalalli isaaf jaalanne jaalala biraa jaalala firummaa osoo hin ta'in jaalala hojiiti jaalala Oromummaa kan hojiidhaan mataan dhugaadha jechuudha jaalala qabanneetiin jiraachuu ture nuti guyyaa Oromoo farsiin jedheerraa addunyaa guutuu keessatti Oromoon sosoo jirti dhugaa ammas lammaffaa yaanni inni hin qabu gaafin isin qabu mee Amin koraa Atlaantaa kanarraa maal eegame akka Oromoo tokkotti ati akka nama Oromoo tokkotti Jaylaan galatoomi koraa Atlaantaa kanarraa maal eegda maal abdii maal irraa qabda yaanni kee bareedaadha wanti ati nagaafatte waan bareedaadha reefu obboleessi yaaliin dubbatee jira waa'ee Jawaar argitee keessa deebinee haasawuun barbaachisu Jawaar hogguu jennu argitee namoota miliyoona jira jechuudha Oromoon isa fakkaatan haa taatu garuu namoota miliyoona kana maqaa dhoofne ebalu jechuu hin dandeenyu namoonni isaa wajjin dalagan xiqqaa guddatti argitee kabajaa isaa qabnu ilaalchi isaa qabu Oromoon qabaa jechuudha Jawaar Mohammed wanni inni jennuuf argitee yeroo kanatti diinnis firris addunyaa kanarratti namni argitee maqaa dha'ee waa'ee waan isaa dubbataniif jecha namu waan isaa kaasa Jawaar Mohammed hogguu dalagu adda hin dalagu ilmaan Oromoo wajjin dalagaa ilmaan Oromoo isaa wajjin jaalaluma isaa isinii qabu Oromoon isinii qabaa kanallee beekaa gaafii ati na gaafatte saniif kora Atlaantaa irratti deemu kana baay'ee waan seena qabeessa ta'a jechuudha yeroo ammaa ilmaan Oromoo addunyaa keessa jiraniif seena qabeessatti laallamaa jechuudha asiin dura korri tokko taa'amee jira London irratti taa'amee jira baay'ee waan nama gaddisiisu waan nama gammachiisu jechuudha maali gammachuun isaa jechuun ilmaan Oromoo bakka tokkotti dhufanii haasawa akkas jiru san dura haasawa dabarsuun malayyuu wal biraa dhufanii wal mari'achuun sunuyyuu waan gaarii waan argitee diina cabsu jedhee ilaalaa jechuu akka nama tokkootti Atlaantaa kun ammoo sandaran haala qindoominna qabuun haala argitee baheessa qabuun jechuudha argitee ilmaan Oromoo biratti gammachiisee ilmaan diina Oromoo ta'anii hirrifachiisaa jechuudha argitee onnee isaanii kutaa jechuudha kana jechuun wanni guddaan akka nama tokkootti akka argitee ilma Oromoo tokkotti an dabarsuu barbaadu kora sanirratti yaa ilmaan yaa lammii teenna jabaadhaa yeroo hedduu xiqqaa guddaan biyya keessaa alaan tokkummaa jedhee argitee lallabaa ture jechuudha tokkummaa san dhugatti nuu hiikaa dhugaan nu garsiisa namni ilmaan Oromoo dheebotee argitee waan ta'u wallaalee jira tokkummaa Atlaantaa gubbarratti argitee godhuuf deemamu sun baay'ee deeggarsa hedduu isin duubaa waan qabaniif jabaadhaa argitee rabbiin illee isinii kadhannaa jabaadhaa tokko ta'a waan gaarii nutti gadi ba'aa isinii jedha dhaamsi kiyya kanuma galatoomii isin jedhaatillee ayyee galatoomii abbo Ali fitateeti Alis fitadhee Oromoon nagaya aadaan Oromoo nagaya Jawaar nagaya isiniin jaa aboo Jawaar nagaya gandi nagaya aya abbo galaan sadi soqa mee dhaamsa yoo qabaatte dhaamsa kee nuuf kanni akkasitti wanneen ani dhaamsa obboleeyyan kiyyallee dhaamanii jiranii dhaamsi biraa kan hin qabu Oromoo tokko ta'ee korarra jechuudha itti wal yaame itti wal afeere hundatti wal kabajaadhaan wal dhaggeeffatee durra tokko tahee uummata Oromoo kan waggaa dheeraa gabrummaa jalatti haguugamee jiru kana gabrummaa jalaa baasuudhaaf durra tokkoon afaan tokkoon dubbatee uummata Oromoo kan gabroomee gartee miidhaan hedduu irra jirtu kana akka gartee bilisummaa jijjiiruuf kanaan hawwaa fi Oromoonni bilisoomti jennaa Jawaar Mohammed illeen
ummata Oromoo bakka bu'ee afaan ummata Oromoo ta'ee dhageetii hanga kana wanni isa qabaachisees dalagaa inni dalagaa ture dalagaa inni dalagaa jiruu fi inni illee haa jiraatu ummata Oromootiif wanni hawwiinu bilisummaadhaan jaa galatome. Baay'ee galatome hedduu nagaan jiraadha. Daawwattoota keenya akkasii sagantaa teenya kanarraan tana asirratti xumuruudhaaf deemna. Bakka jirtanii Oromoon hundi jabaadha. Jajjabeessaa community teessan bakka nam tokkoo fi lamaan jirtan hundatti wal jabeessaa wal cinaa dhaabbadha gosa ganda amantii kana waliin maraati. Maal jaaniin hallayyaa baraafannoo taphaan san achi darba fageessaa akkasii gaa'ii bakka jirtan hundatti wal jabeeffadhaa tokkummaa gandaa waliin qoodina. Bakka fedhe haa ta'u bahaa haa ta'u lixaa haa ta'u bakka fedhe haa ta'u jiddu galeessa kaaba kibbaa haa ta'u wal jabeeffadhaa. Tana isinii dhaamna wanti nuti Jawaar Mohaammed jaalannuuf wahuma hojjeteef wahuma waan uummanni Oromoo ju'e dhagee qaalii uummata Oromoo jala deemee bilisummaa teenya fuula dura tarkaanfachiisuudhaaf qabsoo teenya fuula dura tarkaanfachiisuudhaaf wahuma nuuf hojjetee jechuudha. Tatanaa achi wanti nuti Jawaar Mohaammed jaalanneef tabiraa abadannu hin jirtu. Tanaaf isa jaalanna bakka jirtanii jabaadhaa warra obbo Jawaar Mohaammed waliin hojjetu kunoo Dr. Obsaan isaa wajji dhufee jira Profeesar Iskeel Gabbisaa TV hayyoota isa hunda gizee Jawaar Mohaammed jannu beeku warruma isaa wajji hariiroo waliin hunda keessa warra jiru Dr. Obsaan illee har'a wajji dhufee jira hakuma Jawaar jaalan tokko isarlee jaalanna Iskeel Gabbisaa illee akkasuma Heenok Gabbisaa Waashingtan jirullee akkasuma jaalan aboo akkasii Biraanuu Leenjisoo hunda keessan isin jaalanna bakka jirtanitti awwali maali gara suutufaa jabaadhu waan gaarii dalayte gara suutufaa Yuuroopp irratti waan ajaa'iba dalayte nama ajaa'ibaati Tsaggaayee Dr. Tsaggaayee Araarsaa waan ajaa'ibaa dalagee Awustiraaliyaa irratti waan ajaa'ibaa dalagu jira aboo hayyoonni keenya ka tokko caalchifnee tokko akka waliin caalchifnu hunda keessan isin jaalanna isin hundi galatooma bilisummaadhaan Finfinnee Boolee irratti waliin nu adeemsisu masaraa mililiksan qaabo nu hundi seenneeti eegas booda irraa gabbaan egaa miilaan seenneeti nu hundi keessa seenee lallaallee akkasitti leenca keenya achi kaayyannee gabbaan aboo hanga masaraa mililiksan isin ol neenyu isin jalaan deemnu akkasi gaa'ii inshaallah Oromoo hunda isiniin jaaladhaa nageetti gaaboo.